nuuf qooduu dandeessu. Kun biiroo barnoota Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota hawaasaa kutaa 5ffaati. Barnoonni keenya har'aa waa'ee ardii Afrikaati. Akkam jirtu barsiisaa? Akkam jirtan barattoota? Barattoota torban dabre waan baranne yaadattu? Eeyyeen waa'ee ardii Afrikaa laggeen Afrikaa baranne. Yaadattanii barattoota? Barsiisaa mee barattoonni dabareedhaan akka yaada itti kennan carraa kennaafi. Barattoota naamusa eegatii dabareedhaan yaada kennaa. Amma sagalee muuziqaa ce'umsaatu seenaa amma isaan deebii walirraa fuudhanitti jechuudha. Kana gaa namoonni baay'een kanaan na beekanii. Daawwattoonni keenya gaafa kana dhagaan seenaa isaanii dudduubatti deebi'anii akka ijoollummaa isaanii yaadatan anaan sina yaadachiiseera. Namoonni baay'een isinis hundi keessanuyyuu warri har'a sadarkaa adda addaa irra jiru barnoota kana kan hin baratin hin jiranii. Barnoonni kun yeroo san baay'ee jaalatamaadha. Miidiyaan filannoo waan hin jirreef odeeffannoo sachumarraa argatu ittiin booharuu sirba qabna. Kana kanaafi gaa yeroo tokko waan achi gahanii miti. Gaafin keetis gaa daa'ummaan keessan eessayii naan jettee jirta. As gahuudhaaf akkanumaan fiigee yookaan immoo yeroo tokkoon utaalee miti kanan as gahe. Ani godina Baalee yoggaasan aanaa Konyaa Mandooyyuu jedhama. Faasilis jedhama ture. Magaalaa Roobeetii fi magaalaa Goobbaa jidduu Siinja bakka jedhamu. Bakka amma buufanni raadiyoo keenya kan OBN jiru san daanguma san ittiin dhaladhe. Achitti dhaladheen boodammoo gara Dawaadiina jedhaan aanaa Diishoo keessa achitti gara dhufneeti kan hin guddadhe. Sadarkaa tokko hanga kutaa 6 jechuudha mana barumsa mi'ootitti baradhe bara 1954 hundaa'e manni barumsaa suni. Achitti baradhe kutaa 7 hamma 12 ammoo mana barumsa Baatuu yoggaasan Daglahaan jedhama. Amma Baatuu Tararaa jedhama. Amma leenjii teeknikaaf ogummaa ta'ee jira. Achittin baradhee gaa achi kutaa 12 bara 1976 dhalattee laata? Yeroo sanii fixee kutaa 12 finneeti namni yoggaasan qabxii 2 argate Raashiyaa, Bulgaariyaa, Kuubaa fa'aa bakka adda addaa Koozlovaakiyaa kana deema ture. Ani yoggaasan hirmaannaa dargaggoota keessatti gochuun danda'uun ture. Ofiifan of barsiisaa yeroo baay'ee hojjadhee jechuudha. Nama bira taa'ee waan baradhuuf sanbataaf dilbata naan hayyaman.